bilisa baheera irra deebi'een dubbadha kana duras Oromoon bilisummaa barbaachisu argateera. Ay Biraan, ay Birish, baay'ee na gaddisiisa. Kan bilisoome si malee Oromoon hin bilisoomne. Akkuma kaarootii edda namni gaafa umuriin sokkuuttuma gadi guddachaa deema. Maal amma Oromoon bilisoomeedha jettee an bilisoomeedha jedhu Oromoon ofiina jedhu Oromoon an bilisoomeedha jedhu. Anarra astaa'ee Oromoon gabrummaa keessa jira jechuun danda'u garuu Oromoon akka hidhaa keessa jiru warra hidhaa keessa jiran argeen irraa haasa'aa jira. Oromootu ajjeefamaa jiru isa jedhu warra ajjeefamaa jiran argeen irraa haasa'aa jira. Uummata ani hin bilisoomne jedhee qawwee kaasee bosona dhaqaa jirtu ati diisii teessee bilisoomeera Oromoon jetta. Maal kun afaanuma keetti ulfaatu? Silaa utuu bilisoomne gammachuu keenya miti Biraane maal Iyesuusii qabna. Dhiiga keenya keessa jira waa'een iyyuu bara hojjechuu barbaanna hundi keenya biyya keenyatti nagaan gallee hawaasa keenya wajjin jiraachuu barbaanna suusii iyyaan qabnu utuu Oromoon bilisoome akka afaan kee kanaan nu jette Waaqayyoon nuuf godhu wanti as teenye iyyinuuf hin jiru maadde Biraan dhugaadha ati bilisoomteetta dhugaadha ati bilisummaa argatteetta garuu Oromoon jedhin Oromoo keessa ani bilisoomeedha jedhe yookaan garee tokko ofitti moggaasi gareen koo bilisoomeedha jedhe dhibbaa dhibbatti Oromoon bilisoomeedha jettee nuuf xumuriin adde Biraan. Karaa hunda maqaa isaatiin nagadamaa jechuudha. Isa yaadachuun. Carraa argametti tajaajilan tokkotti hira'e. Isa yaadachuun. Ilaa kan akka kana obbo Toleeraan fiishariingii wayii isin galeetu isin keessa yaasaa jira.